qurxummiin gara kiyyoo isheetti dhiyaatteetti. Isa nama dhukkubsadhu caalu jedhee natti hima. Sababni sitti jijjiirameef maal? Eeyyee dhugaadha. Yeroo dhiyoo asaalee keessa miti. Maaltu ta'e? Hin beeku. Isin dhukkuba moo waa'ee ukkaamsuu maalii haasa'aa jirtu isin? Maaliif amma si waamilaa kana sin affeerudha? Jetteetta malee kana caalaa maal jechuu barbaadde? Dhugumatti jaalala akka jireenyaati. Ni dhalata, ni guddata, firii buusa. Kana amanuun keeyyuu waan guddaadha. Erga yoo miicciti jaalala akka kanatti jettee deebistee akkasitti nama gorsuu eegalte. Lammaffaa? Garuu korojoo eenyu keessan kaa'a? Maali dhabbulettiin koo maal taate? Tarii yoo dhugaa ishee sin jette ta'e Nama dhugaa isaas jaallate gannu boruu keef cubbuu kuufachuu jechuudha. Waa'ee gumii fi hiree immoo guyyaa tokkoon argita. Maal?